amantaa islaamaa keessatti obboleessa jechuun sadarkaa kabajamtuu ka qabu. Obboleessa jechuun sadarkaa gararree taatu ka qabu. Obboleessa jechuun hannaa rabbiitiin sin jaa. Ijaa miti qalbiitiitu si booyaan sin jaa. Aboomee jartiidhaaf addunyaadhaaf je'ee namni obboleessa isaa garaa tokko keessaa qabe akkamitti murabo? Obboleessi guddaan keessaa uuqaa yoo abbaa hin qabaanne abbaa yoo sirraa du'e abbaa sii ta'a qabu. Obboleessi gaachana wallaahi as bira dhaabbadhee sin gorsuun sin jaaba. Ni beektan hawaasni ni beeka. Abduu Hassan, Abdul Fattah Hassan, Khalid Hassan foon isaanii nyaachuu oduun ta'in dhuha isaaniitiin xuuxeen sin jaan. As bira yoo silaa isaan jiraachuu baatan wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru an nama du'e nama gatiin qaban. Harmata kayo wajjiluu delle asgaa dirree dhawaa tanallee alfoo jirti garuu baadiyyaa jirti. Gaafa baadiyyaa sayyoo laalte yoo ilmoon bochee usuu diddee harma fuuteetuma bar itti gadhiisi bartaan akka usu. Mucaa yeroo dhuge kaanii usa obboleessa keeti qubsaa shallikkitti yoo qubsi. Inni sanis fira keetii beeki obboleessa keetii muka obboleetii ta'e fuudhuu wayii danda'a akka shari'aa islaamatti. Maxxanfadha wasalluu billeeyle. halkan dhabbadhaa salaata wannaasu niyaam haala ilmi namaa rafu kharafu haraf ati irrafinii je walau biraka awalin janna eeganaawu maal je tadkhulul jannata bisalam jannata nagayaan seentanii aboosii fi horteete rabbi warra jannata rabbi si hawwa reefun tana tajanne sanitti naadeebiya nama gammachuu teetiif gammadu gadda keetiif nama gaddu wanni si bareechu isa khabareechu wanni si aybeesu kha isa aybeesu khufin sakheeti fi mucucaatin sakhee khasiibadhatu irroomina kee khasii dhoysu dogoggora kee khasii dhoysu gammachuu tee khasii facaasu musiibaan si buutee namuu calli yoo sirraa jee khasiqinaa dhaabbatu gurbaan kun eenyuun isiniin je gurbaan kun obboleessa kee ka garaa tokko keessaa baataniin sin jedha feetu abbaan takka ta'e feetu haadhaan takka ta'e feetu haadhaa fi abbaanuu takka ta'e obboleessa keetiin sin jedha gurbaan kun amantaa islaamaa keessatti obboleessa jechuun sadarkaa kabajamtuu ka qabu obboleessa jechuun sadarkaa gararree taatu ka qabu obboleessa jechuun hannaa rabbiitiin sin jedha ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا الله جل جلاله ويتا نبي موسى الرادبت عليه السلام نوتي إسافي خنيني جيبر رحمة خينيرا تولينا خينيرا أبليس إساف خنيني أبليس هارون خجأم عليه السلام أما سخسي أجائب نبي غوني إساف خنيني مالك إساءة توتو خلت نبي موسى أشدد به أزري وأشركه في أمري إرتي اتنك إمسي أي ظهر أمس إمخي يخيستي إسهر ما تسيجين أكنا جئتي ربي خلت إيغنا الله جل جلاله خلاتي سيكي بالليجر أبالي سخي نبيس رسول سيبقوني جين أما أنتنا آفان الله ربي ستري إساء نراهن فودينيتي زمنا أبليس إساء مروخي سجرة غراتك كخيسا أبليس إساء خوالين به سحفاتك كخيستي آما خوالين إكتشو تران حرمتك خوالين لوغو تران أبليس مريتتي ندادتاه إيغو مينياك إن كان فتو أيها الفزلوك mais namni obboleessa isaa muree akkamiin dhaadatu obboleessa jechuun spinal cord jechuudha gurbaa takkaani ja'aniin jaartii teetiituutu du'ee ja'aniin
umati miti jeen nin obsa firasha harayatun najijirani jeen jartin dute jarti birafuda ilma khayti du'e jannanini nin obsa min da guddo rabbi bira arkada malik nama ilmon yoqanu musiban ittibute obse rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam allahan jannata khaysati manafaru baitul hamd khaja'amu isab jaraji abba khayti tutu du'e jannanini aya ga awakhi ya kana chufu abba khiya arrawli immakhi ya anatu tutu walik abata dalagani jirtu CBT yang fude bo wajira ge sabo menjafik adin expired ditate poltesi sadetin harayan gabbeheti watahu abadurana obbale saketi sirra du'e jannani mu'inti yana chapteje obbale si warra ma'ana obbale sago kanne wallahi albitiyatu tun nachaban sinjaba amma wonni agartu ijanti albitu tu siboyan sinjaba abo me jarti daf adunya daf je namni obbale sa isa garato ko kaysa kabe akkamiti murobo onno zamana fashina annatu yaqul lak obbale zakano akkan sinje baran qadaba riwaye sadarka obbaleti yaro lallusi maqafe tita'ammantana ofina godian walumatti tokkosne dinnan sinjaba maqafa da maqa malfete obbale sakay gargaru min dala maqam sadaqatun wasilaje haje hakimi ni hakim zero da girgidan ni sinjaba garu jalalle qabatu rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sadaqan nama birati qannitu sadaqata ka qannitu je si galmis to obbale sakati qannitu ammo sadaqatun wasila sadaqati si qaba amma firamat anfatun umri si eratu rizqin te si ballachu abu rabbil lamin tanasi ha galmis aw amman tanamni wal murutin jiru khaysaw wal muru social media ratti wal basu sano manta ni barkuwe dubada manta tan malik kan ni kon obbale sa gudda namni kabu wallahi hingadu sinja hintinkatu obbale sa rahmatan ma godu namni kabu omni isa ballada idni rabbitin walamma dakhalu ala yusuf awa ilayhi ahaji قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ويتا نبي يوسف الرد عليه السلام ألسينا أبليس إساء بنيامني نبي يوسف عليه السلام مالدئل أن أغمت أن أبليس خيتي جئني بر وان إسان هجتو تران سنتيس هنگدني جئن ميلان ركو إنكي obbale suma isa agaru rakkon takawon jirtu obbale si guddan kaysawu ka yo abba hin qabanni abba yo sirra du'e abba sita kabu obbale si gacana bar wallaltani ti sinjaba wallaltani kostar wali jarte wali ufte ti musiba yaro sitti bute Malik a friend in need is a friend in need sahibni namun manu kabet kamu yaro nazilan takasir ratti bute bar nama tokko iftina dabde obbale sa kaysan tayte mana isa yaro daddo to sirra bana bar yo harka dirir site khairi te abe khafaja so daran si dirir sai amman tana ammo fakkenya malitin no fi mabo Abu fakkenya askhaysatin aw midaran fakkenya barbadat oggutu motivational speaker daggefata ala ya rabbi khayti dubbisu ise obbale sahama sokowar qur'ani nudo yeba watlu alayhim naba abni adama bil haqq jeba enyuna kana jesa irrajala khalqiti ni barsallu ala nabi asghaysat hakan itode sije ilman laman nabi adam san alaihi salam waita isal lachutu qurbana
rabbi abdesan khatakka qeebalee tokko hin qeeballe rabbiin irra maaliif kan rabbi nama sodaatu miti mujrim harka isaa diri sin ajjeesaa jeeni obboleessa isaatiin mi billahi alayka lalaka sin ajjeesaa jeeni inni noo maal ati yoo na ajjeesuudhaaf harka kee natti diriirsite ani ammoo si ajjeesuuf harka kee sitti diriirsuu jeen diliitiyyaas baadhattee akka jahannam seentuun fadha wanni rabbiin namarraa qeebalu nama taqwaa sodaa isarraa qaburraa qeebala nama biraatii miti qabee obboleessa isaa ajjeese quraanni maqaa isaanii nutti hin dhooyne egaa qaabilii fi haabil jedha akkaataa gargar baafachuu feetus qatala ta'e jedhu qaabiliitu haabil ajjeese jechuu ko qabattu qaaf tanaan gargar baafadhu eenyutu ajjeese eenyu du'e yoo sin jaan qabee obboleessa isaa ajjeese nas'alullaha as-salaamata wal aafiya eeganaa gaafa san ajjeechaan hin jirtu war akkam godhee obboleessa isaa haa awwaalure duudarra baadhateetiti deemuu eegalee eeganaa allahan harraageessa tokko kadachii qotu garsiiseeni sa akkuma isaa kanaan ta'uu dadhabee awwaale rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam والحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن عليه من الله رضوان خراب أبيك قربانكم إلى من تنا أجيك الدنيا تنرت راوتمتو قربا دراسة نرت دينتي جيدلي خرا إساب وديك إنجيرو غافا إسانيسا والأجيسو من بيكم إسا خراب وديك إلى من تنا نما أجيسو كان دلي خونيس نباتتا خاني رتس مالف خرابني garuu allahan jalla jalaalu akka jara kanaa hin tahina warri fakkeenya isinii ta'u isin nabi Muusaa fi nabi Haaruunii nuun jee alayhi wassalam seenaa takka amma siifaa himuka yeroo garii dogoggorri ofii naa godhaaboo haadhaa fi abbaa bira faa jirti ni beeti warra ilmaan qabu keessaawuu warra callaa qabu yeroo taate miliyaardeerota kana qabaniiti gargar facaasan ni beeta ijoollee tokkofitti dhiheessitee kaan ifirraa fageessuun obboleeyyanumaahu akka haasida walitti hangoota beeka ilmaan kee cufaatu walitti qabi jaalala barsiisiin ati eenyurraa konfidensii dura dhaalan ni beeta haadhaa fi abbarraa dhaalan naamusa eenyurraa dhaalan sirraa dhaalan baalagee yeroo ja'an bara haadhaa fi abbaa arransanii bara ifitti dhiheessi cufa isaanii takka godhi isaanii xixiqqootis amata 15 16 waa xixiqqaa miti gartee gaa faayar eejii tanas yoo kanaaf qarshan tam kannite kanaafis qarshan tam kannuu qabdaa bara balaataan akkanaan jirtu amantaa islaamaa keessa guyyaa tokko yuunivarsiitii dhaqee yoo tokko ammoo 10 qaraate yuunivarsiitiin gartee kaaboo ganda kobaate kaa achitti xiqqoo kaaboo maallaqa akka kanaatii miti kaane hajamami xiqqoo qabdee tirfii yoo kaaniif kannite humaan qabu malee asitti walqixa kana dhungatta kaanis dhungachuu qabda tun shari'aa islaamaati waan ta'e wanni ta'e maxxe ta'e achuma qabadhu obboleessu ta shari'aa islaamaa mootan yeroo garii isaaniitu fida oduu qowan qaban akka allaamatu ibnul qayyim je qayyaballahu tara irra hedduu ijoolleen faasida qataateef min qibali aabaa jiha haadhaa fi abbaatiin je kakabajan sahanji qabanii garuu ilmuu isaanii xiqqeessanii sadarkaa itti godhan je rakisha godhanii ni jeeba ati kakabajjin seeti garuu kabajjin ni xiqqeessite mucaaqe ati masgiida jirte inni masgiida hin jiru kabajaadhaa ta'u abbaa tokko bar dureessa horii qaba ilmaan lachuutuufu bizinesa barsiisee isaan lachuutuu bar dureessa ta'anii jiranii bar eessa qul V8 dha adeero aruuza lachuutuufu godhee saahiba kiyyaan naa himaa bar jumaa lama dura gaafa kan obboleeyyan kiyya obboleessi xiqqaan histiin isa seentee obboleessa isaa makiinaadhaan dura bahee qabee shugguxiin ajjeese yoon sin jeeman jetta Abu Jara fakkeenya kanneen hin taane ummata qissaa ilmaan lamaan nabi Adam alayhi salaam oduu rabbiin nutti himu no ani ammoo taniin isiniidhaan gorsa jaalalaatii fi kabajaa yaa nama obboleessa qabaachuu jechuun bar nama dirree waraanaan seen mal sodaat
nama obboleessa hin qabne jechuun ammoo dirree waraana malee nama seenu. Obboleessi gaachanaan siin jedhe bara. As bira dhaabbadhee ana amman tana si gorsuudhaaf wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru obboleeyyan dhiiraa sadii qaban. Sadeenuu narra gurguddoo amata 48 55 57 balaaxaa umrii amad 23 mana keenya hin jirtu nuti. Nqarraane kitaaba sana ayaa 3 amatee no ani sittan balbalnaat shi maizin wallahi asbira dhaabbadhee sin gorsuu sin jaaba ni beeytan hawaasni ni beeka Abdu Hasan Abdul Fattah Hasan Khalid Hasan foon isaanii nyaachuu oduun ta'in dhuha isaaniitiin xuuxeen sin jaan asbira yoo silaa isaan jiraachuu baatan wallahi alladhi laa ilaaha ghayru annama du'e nama gatiin qaban roolii taphatan jiruuti asbira gayuuqi waan fadhe hujii yoon qabaadde kabajaan amman tana qabu kabajaa tanan arkan rabbi moodan sababa isaaniitiin sin jaa mush nama biraadhiis aalimoota ana jawutu saaluutu naan jedhan yoo feete anjamaa miti sin jaaba anjamaa miti fadiilati sheekh wa doktor Abu Ammar Amin Ibro Said matta'ahu Allahu bisi'ati wal afiya dirree dhawaadhaaf atiin sidii fadhee naan jedhan yoo feete rabbi moodan bakka tana galata haa qabu obboleeyyan kiyya dhiiraa sadii saniin sin jaa ni jaaladhaan ni kabajaan hin jirtu kaa bar ammas waan takka siifimu ani bar ni beektaa muka ustaada sheekha ani dullachaa miti maa sheekha naan jette an guddoon jee wala ustaada ani jeen ilma gandaa abduli maqaan kiyya gandatti isin ammoo jara feesbuukii hakiin bakka hakaa dhumti bar qur'aanaan alatti common sense tokko hin jiru gaafa durirraa waan rabbiin badhaasa naa kan wa ammaa biniimati rabbika fahaddith common sense fi logic odoo qur'aannin jenne bar waqadaa rabbuka allaa ta'buduu illaa iyyaa wa bil waalidayni ihsaana sabar akkunumatti logic haadhaa fi abbaa keetiif gaarii ta'uu hin qabdu kunumatti uumee ilaali dhufeeti qur'aanni irra jabeessa obboleessa kee moo obboleessa kee kasirra guddaa obboleessa kee kasirra xiqqaa akkunuma amma agareetiin gaddee bar wal muranii poolisa waliif fidanii aboo ganda baadiyyaa yoo dheete fala obboleessaatu obboleessa godhaa bar mancaa qabee obboleessa isaa dirii ajjeesa dachii wasaha rakija takkaaf obboleessa kee ajjeessaa dachii jechamu obboleessa kee moomaa takka garuu rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam وان نجودا غيمي الرجم اتامي ترى تصلوا على النبي ابو رب ما تجرى اتديغ سمي امس حديث امام البخاري ادب المفرد خيسفي والامام احمد في مسنده وابو داود في سننه والترمذي في الجامع وصححه علامه الالباني في صحيح الجامع رحم الله الجميع رحمه واسعه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا نرى واهنتاني تكشاخينا علماء يروا فسرت بر علم منامات تكاختين جاني بر هاي ما ليا مسلم يوتيهو ما ليا أبلي سخي تكا غراتو كوخي ساخبات يوتيهو namni xiqqishaa keenyaaf rahmata hin guune nurraa miti obboleessi xiqqaan rahmatatti haajama yeroo gariitis dubbii isaaf laaffisuudha in agarre yaada inni karaa kamii yaadee isaaf hubachuudha namni obboleessa isaa guddaa hin kabajne ammoo nurraa miti obboleessa kee kasirra guddaa ija kabajaatiin isa laaluu qabda ija guddinaatiin hattaa yoo dogoggorellee aqulla kana nama khaaniifuu irra dabarta isa faa akkam jechuudha uqa point of maal itti fadhe perspektiivii waan tokko xinxalee maaliin godhani beeta anummaa miskiinni kunillee bar yeroo gorii waanumaan xinxalaafuu rabbi jira kam jettu relationshipii feete ingiliffaas xiqqoo dasisin jettiifiin keessana kaaba malee masgii xaaliyaan yeroo dhufte afaan oromoo ka dhugaa san barta hariiroo wanni ajjeesu dhiiguu akka taate ni beeta hariiroo feeteen sin jaabatu masgiida kana fayyanna jennee shuuraa yoo teenyees
haja beesu tana daran ati fi jartite ati fi obbale sakhe ati fi nama business wajji dalaydu wanni sahibumma tesan ajjeesu iiguutu ajjeesa akka rashana duuti bar yeroo teessee wajji haasoy yoo waan akkanaa nanjee akkanaan ja'aanii jettee iddura dhawattee yoo dhufte wallaahi alladhii laa ilaaha gayru isin lamaa walittin araaramtan araaramsineesan takdibaatiin sin ja'a garuu waan inni jedhe akkamittiin hubadhaa yoo jette alhamdulillah jedhe gaa fayyitaniiti galtan isin lachuutu hubannoo san wal hubachuu obbaleessa kiyya guddaan maal itti fadhee obbaleessa kiyya xiqqaan maal itti fadhe rahmata godhiif obbaleessa kiyya sasara xiqqaatimi aboo silaa tunfaan nu mudottee akkam taanasa gaafa nabi Muusaa alayhi salaam rabbii waliin xuuri saynaa bar waliin dubbachuudhaaf yeroo dhaqe obbaleessa isaatiin bakka naa bu'ii je'eeni bar eenyuun nabi Haaruuniin alayhi salaam yeroo dhufu ummati loon gabbaru seen loohaa harkaa qabu nabi Muusaan qabee aaran lafaan dha'e bar obbaleessa isaa mataa qabee harkise nabi Muusaan xiqqaa bar alayhi salaam Haaruun guddaadha alayhi salaam mee maal jetta obboleessa nabi Muusaan xiqqaa alayhi salaam nabi Haaruun alayhi salaam obboleessa guddaa suuratu Xaahaa keessa areeda isaatii fi mataa qabee harkisee bar obboleessa isaa bakka naabuu isiin hin jenne maal goote inni noo maal jedhe yaa ilma haadhatiyyaa je'eenii bar hay maaliif yaa ilma abbaa kiyyaa hin jenneen hay isan lachuu haadhaa fi abbaanuu takkaami eegaa boo haati rahmata namaa goote kaa maal jenne gudhibbata akkaasitti abbaan kee yoo sii dabarte si jaalataa ummaan tee sakraana yoo taatellee izmaysan garatti baatii sagaliin isa baadhatte jettii waliin hin jenne yaa ilma haadhatiyyaa kana jenne yaa ilma ayyaa ani isaan dhorkee adabadhaa je'ee da'awaa itti godhe inumaa huna ajjiisuu fi lafaan ka'anii je'eni bar atiis xilaa tanarratti gammachiisinii je'e eeganaa aarri isaa yeroo irraa sakan eega tasgabbaawee yaa rabbi anaa fi obbaleessa kiyyaa fillee yaa rabbi rahmata nuu godhii je'eni bar aboo yoo obbaleessi xiqqaan ati faa mataa si qabe tanaafin sin je'e bar eenyuutuutu mucucaatinsa keetii fi dogoggora keessii badhataa obbaleessa keetii fakkeenyi faranjii miti kanaa taatu fakkeenyi nama ammaatillee miti walaa sheeka walaa aalim fakkeenyi ambiyoota nuti salawaatullaahi wasalaamu alayhim ajma'iin fakkeenyi keenya salafuna الصالح عليهم من الله الرضوان هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار الكرام الأقدسين من المهاجرين والأنصار عليهم من الله الرضوان جرسني فكيني والربين رضي الله عنهم ورضوا عنه والرجين غافتك نغافتني ان غافتني بيتا عالم تشغدا سيدا غافتن عبد الله ابن المبارك ابي عبد الرحمن رحمه الله عليه رحمه واسعه الرجال المنامات والنخنمت مالي جنان قال غزيره عقل جين dandeetii ayli gariizaa jechuun ni beektaa intuition jedhani dandeetii jechuudha afaan oromooti dandeetii ayli tana dandeessinaan bar safaa xaametu obboleessa yoo tana hin qabaanne hoo jennaan husnuu adabin jeen adaba qabaachuu adaba gaarii yoo tana hin qabaanne jennaan obboleessa gaarii ka isaan mare hatu qabaachuudha irra caalaa wanni ilma namaatiif kannan obboleessa garaa tokko mee ubatti mee naayima كأما سيني بر الذي تقول له صاحب أفر صاحبين سنجير أبليسي خي إرومين خي ولم مريج خي بر يمبر خان أمو غباسي أجاتي سفجاس أحبتي في الله نمني أبليان قبدن أبليان خي سنجبي فدا أبليسا قدوا توس خبجا إني هقول تسان خنف perspektifi إساسا understand قديف مال اتفادي الربا في جني سوشيال ميديا تجد تسن تنفان تنيا متو ينبر أدير نونينجي نسا غندا خيساتو مكما ساجرا خفافي أجويتو أبا ولك أبتا ينبر نم تكونون دغيني سنجا بركتي الزاو بيت وسطنو من جرسا أو كم جتو لي قال لي مال فترة نياني mana zikai rayin surba sini ولي قال لي
ولين قال يتني ربي جرى ربي ولين واقول جوا أو تنتعسي الرا أسموت الأبناء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سفين واحد يشدنا طيب النوايا